Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oroosudhaan arras irra deebuudhaan barnoota keenya hiistirii kutaa saglaffaa yuunitii afuraffaa paartii isaa jalqaba qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jechuudha. Kanaaf yuunitiin afuraffaa maal jedha jechuudha the middle ages and the early modern world kan jedhu jechuudha. Bara dhibba shanii hanga bara humtakkaa fi agartee dhibba torbaa fi shantamiitti kan jiru jechuudha. As keessatti wantoota baay'ee waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee early modern period kan jiru jechuudha. Hanga gartee humtakka the declines of the western civilization bara dhibba shanii kufee jechuudha. Attirraa qabee hanga starting point of the early modern gartee hanga gartee modern of the world eegalutti kan jiru. Waliin laallaa jechuudha as keessatti jechuudha. Kanaaf baay'inaaniin suuta jecha wantoota konseptii qabatamuu ta'an isin garsiisa jechuudha. Kanaaf yaada keessanis koomentii jala barreessaa. Maatii chaayinaalee keenyaa warreen hin ta'in chaayinaalee keenya dabalamaa laayik gochuudhaan galaan isiniin jira. Kanaaf gartee the middle ages in Europe barri jiddu galeessaa Awurooppaa keessatti jechuudha. Barri jiddu galeessaa Awurooppaa keessatti maali? Dark ages jedhee jira. Maali dark age no? Haayye. Kanaaf the Dark Ages was the period of the Western Europeans. History is from Dark Age kan jennuun yookaan bara jiddu galeessaa Awurooppaa keessatti Dark Age barri dukkanaa kan jennu bara dhibba shanii fi hanga gartee declines of the Western civilization kan jennuun gartee qaroominni warra lixaa kufuurraa eegalee hanga bara takkaatti kan jiru kanaan maal jennaan jechuudha. Dark Age jennaan jechuudha. Maaliif Dark Age jennaan kan jiru jechuudha waliin laalla. Kanaaf was called the Dark Ages because Malif civilization is declines qaroominni kufee jira. In western keessatti warra lixa keessatti yookaan gartee qaroominni kufee jira. Kanaaf Dark Age jennaan during this period yeroo kanatti jechuudha. Kanaaf the Western Roman Empire was destroyed. Western Roman Empire ni kufte both internally and externally problem. Rakkoowwan gartee keessootii fi rakkoowwan alaa irraa kan ka'e kufte. Internal problems is the separation of the status, the separation of the wealthy status irraa adda ba'uu irraa kan ka'e jechuudha. Ammoo internally kun externally godhaale the inventions of the barbaric tribes gartee barbaric Germanic tribe irraa kan ka'e jechuudha. Internally the empire is separate divisions of the and the decade. Kanaaf externally it was invaded weerarudha jechuudha. Kana agarta kuno the weerarsa jaarraa shanaffaa keessatti irratti gaggeeffame by the Anglo-Saxons uummata German irraa dhufe jechuudha. Frankish from the Germanic tribes and Hans warreen jennuun and the Mongols from the Asian tribe irraa kan ka'e jechuudha. Gosoonni kun warreen Asian tribe akkasumatti warreen Germanii fi warreen gartee Anglo-Saxons kan jennuun gosoonni Germanii dhufanii qarooma kanarratti dhiibbaa gaggeessuun gartee externally kufaatiin kanaa jechuudha. Internally separation jechuudha. Kan gartee adda bahiinsa jechuudha. Gartee biyyi adda bahuudha. Kanaaf the inventions of brought weerarri kun wanni inni fide maali? Many challenge da fide in the Western Europe keessatti challenge yookaan rakkoowwan gurguddaa hedduu fide. The Greco-Roman civilization is declines. Qaroominni warra Roomaa Greek sun ni kufe. Kadur sun kanaaf the societies become ruler. Ummanni gartee societies become rulers and the cities declines. Ummanni magaalaatii fi gartee ummanni rulers become rulers. Ummanni gartee karaa baadiyyaa dhufe jechuudha. Akkasumatti and the cities declines. Magaalaan inni kufte, trade inni kufte, civilization inni kufe, sculpture inni kufe, painting inni kufe. Akkasumatti kanaatu ta'ee jechuudha. Feudal becomes the social economic gartee feudal gartee socio economic taate and the political ordering maal taate sirna feudalaa taate. Church is castles and the palaces were built. Yeroo kanatti garoonii fi gartee manni mootii ijaarame. Yeroo churchiin ijaarame. Yeroo manni mootii fi akkasumatti paalaasii kan jennu mana mootii place were built. Yeroo uniif iddoon tun hundi ijaaramte. Bishooppiin gartee abbaan amantaadha and the monkaroonni kept to records the nights and the practices the yookaan gartee akkasumatti maal jennaan jechuudha. Cavalry kan jennuun kana waraanota kana yeroo eegumsa godhanii fi jira. Akkasumatti in addition to gartee abbootiin amantaatii fi and the monk kan jennuun kunis warruma gartee church keessatti gahee qabu kept recorded kan godhani kan gartee galmeessanidha. The nights waraanni ammoo maal godha the maal jechuudha practiced waraanni cavalryidhaan maal ba
wanta isaanii hojii isaanii bahanii jechuudha. Kanaaf in addition waraanota gartee cavalry kan jennuun waraanota fardaa jechuudha. Practice waraana fardaati jechuudha. Kanaaf in addition to there was much war among the rulers and the lord Europeans and even in order for ordinary peoples there were murdered and the blonde feuds ja kana jechuun among the rulers ruleroota jechuudha in addition to kanatti dabaluudha much wars among rulers waraanaan mudate ruleroota hedduutti bulchitootatti and lordii hedduutti Europeans and even for ordinary peoples there were murdered kan gartee ajjeefamudha and the blood feudal gartee maal jechuudha feudalidhaan jechuudha noverziles by ta'ullee bara kum takkatti more stabilities were returning kan argamedha nageenyi feudal societies emerged from dark ages kan jennuun gartee bara kana jechuudha walumaa galatti dark age jechuun the declines of the western civilization dark age jechuun walumaa galatti amma kana konseptii gabaabaadhaan qabachuu danda'uu qabdan dark age is the declines of towns the declines of trades the declines of the cities the declines of the artists the declines of the architectures the declines of sculptures the declines of the education jechuun dandeenya akkasumatti the rulers yookaan gartee the peasants yookaan the peoples is move to the city eessatti deeman jechuudha move to city up to the gartee wantaatti jechuudha gartee gara baadiyyaatti jechuudha yookaan country side'itti jechuudha deemuudha jechuudha maali qaroominni nu qofe kanaaf sculpturii waa kakaasuun gartee daldalli magaalaa keessatti jiru hundinuu nu qofe maalirraa kan ka'e weerara gartee jarmanik tiraayiboroonni irratti gaggeessanirraa kan ka'e qaroomni roomaa kofoo irraa ka'e uummanni baadiyyaarraa deemee gara gartee eessaatti dhufe jechuudha gara magaalaarraa deemee gara baadiyyaatti dhufe sorry yeroo kanatti maal jennaan jechuudha dark ages jennaan qaroominni kofoo kanaani dark ages jennaan educationin kufuun barnoonni kufuun daldalli kufuun kana jechuudha kanumaan qabattan dark age ammoo feudalin socio economicidha socio economic yookaan political kan jennuun sirna gartee akkaataa siyaasa akkasumatti diinagdee fi hawaasummaa kan of keessa qabatu abbaa lafaatii fi sirna gartee walitti gartee wal fudhannaa abbaa lafaatii fi loosely organized jechuudha organizing system agartee loosely ta'ee fi the great lord is the land is divided maali hiruudha jechuudha gartee lesser lordidhaa fi hiruudhaa fi akkaataa qonna lafaa fi sirna lafaa ittiin wal bulchan yeroo sanii maal jennaan jechuudha feudal system baadiyyaa keessatti jechuudha as keessan ilaalla kanaaf sorry feudal societies yookaan hawaasa feudalaa kan jennuun jechuudha as western Europeans fall ogguunii fi western European kuftu fall part the numbers of the separate powerful lords and the vassals increased vasalonni dabalaa dhufan jechuudha vasal kan jennuun maal jechuudha lesser lords kan jennuun jechuudha abbaa lafaa xiqqaa kan ta'e jechuudha from bara 500 fi hanga bara 1500 tti kan jiru kana keessatti jechuudha new social political systems is called feudal jennaan jechuudha feudal emerged new socio economic dha akkaataa gartee hawaasummaa siyaasaa fi gartee diinagdee ummataatii jechuudha kanaaf the ruling class was made up of king nobles knights soldiers and higher clergy jennaan jechuudha kanaaf the ruling classiin gartee ruling class ogguuniif jennu warreen gartee bulchansa jechuudha ruling classii warreen aangoo qabachuu danda'an jechuudha warreen aangoo qabatan was made up of kings nobelota yookaan gartee naayitoota yookaan gartee soldiers and the higher clergy daatiitu gartee warreen ruling classiin yeroo san jiru maali king jira mootii jira nobles warreen mootii sanyii mootii jechuudha nobelota jechuun knights warreen waraanota jechuudha akkasumas higher clergy kan jennuun abbootii amantaa gurguddoodha ruling class jechuun akkaataan gartee warreen qoodamni hawaasaa achi keessatti yeroo san gahee qabu jechuudha kingidhaa fi sanyii mootiitii fi waraanaa fi abbootii amantaa gurguddoo jechuudha higher clergy kan jennuun kanaaf the vassalage jechuun ammoo sistama yookaan vaazaalii maali jenne abbaa lafaa xiqqaadha jenne
vassalage ammoo system related to higher lords abbaa lafaa guddaadhaa fi to lower lord gartee walitti hidhu jechuudha. Lower lord in feudal system keessatti jechuudha. The system that is linked the agreement between the agreement exist yookaan waliigaltee jechuudha. Wal fudhannaa jechuudha. Agreement yookaan between eenyuu fi eenyuu gidduu jira exist between lesser lord and the yookaan great lord yookaan kan jennu jidduutti kan jiru saniini maal jennaani vaazaalee jennaani jechuudha. In this system kana keessatti the higher lords abbaan lafaa guddaan gave fiefs lafanii kanna lafa fiifii jennu kanna to lower lordidhaaf abbaa lafaa xiqqaadhaaf jechuudha. Gartee the land is yookaan the great lord is divided yookaan gartee land hold among the lesser lord kan jennu jechuudha. Abbaan lafaa guddaan lafa isaa hiruudha abbootii lafaa xixiqqoodhaaf jechuudha. Kanaaf then the lower lords become vassal jennaan. Gartee maal jennaan lesser lord maal jennaan vassaliidha jechuudha. Of higher one. Kanaaf fief is or feud is piece of landidha jechuudha. Lafa fiifiin lafti fiifiin yookaan or feud kan jennuun tun is pieceidha yookaan gartee piece of landidha jechuudha. Kanaaf this feudalism was systems of holding system of keessatti qabatu maal land lafa keessatti qabatu and the providing the service of the exchanges gartee maaliin kan godhu jechuudha. Tajaajila wal jijjiiruudhaan kan gaggeeffamudha jechuudha. Kanaaf gartee unoolaal kana laal gartee classical yookaan gartee ruling kan jennuun yookaan gartee hierarchical kan jennuun akkaataan gartee orderiin uummataa akkaataan itti taa'u akkana. Peasant kan jennuun gartee warreen jala kanatti jiran kana jechuudha. Peasantonni gartee peasantiin kanneen as jiran kana warreen gartee classical lowerii warreen jalatti argaman sadarkaa gadaanaa irratti warreen argaman isaan kana jechuudha. Kun ammoo eenyudha jechuudha. Akkasumatti warreen gartee waraanota yookaan gartee solidoroota yookaan gartee maal jechuudha yookaan gartee naayitoota yookaan warreen eegumsa mootummaadhaaf godhu jechuudha. Kanaaf ammoo isaan kun eenyu jechuudha warreen gartee abbootii amantaa warreen noobeloota warreen jennuun higher clergy warreen jennuun akkasumatti kun ammoo eenyudha kingidha jechuudha. Kingiin hundaa ol jira jechuudha. Akkasitti sadarkaa walirra qabanii jechuudha hawaasonni kun. Kanaaf the basic unities of Europe's feudalism were manor jennaan jechuudha. Manor jennaan. Manoriin maal villageidha yookaan baadiyyaadha. Manor jechuun jechuudha. Basic yookaan the basic unities bakka isaan itti tokkummaan gartee feudal systemiin kan itti gaggeeffamu jechuudha. Manorial lords exercises the politically gartee wanni inni godhu akkaataa siyaasaa judicially akkaataa gartee and the military powers of the over peasant of his manors in feudal Europe keessatti warreen gartee lafa isaa qotan san irratti wantoota kana hunda seera murteessuu danda'a. Judicial and military akkaataa waraanaatii fi power over eenyurra qaba jechuudha. Peezantii irratti qaba jechuudha. Lafoota san kan qotan san irratti qaba. Eenyunni manorialiin jechuudha. Kanaaf those mass of the feudals yookaan gartee societies was made up of the peasant craftsmen and travel jennaan jechuudha. Kanaaf manorial jechuun systems of economy da kunis gartee akkaataa gartee economical systemidha kan gartee yeroo san ittiin bulaa turan jechuudha. Baadiyyaa keessatti jechuudha. Manoralismiin agartee lafa isaan qotan lafa gartee peezantonni qotan san jechuudha. Manorials lords abbaan lafa manorii san bulchu san jechuudha. Baadiyyaa lafa manorii san bulchu jechuudha. Exercised powerii qabaachuu danda'a jechuudha. Aangoo politikaa irratti judicially irratti gartee hawaa murteessuu irratti heera irratti military powerii irratti humna waraanaa irratti over peasants humna qaba eenyu jechuudha. Abbaan lafaa sun jechuudha. Peasantii irratti jechuudha. Of his manor gartee warreen feudalata yookaan feudalii yookaan gartee manor in feudal gartee manorii feudalii isa san keessa jirtu san irratti warreen jiran san irratti manorii feudal isaa keessatti argamtu san irratti dhiibbaa warreen qotee bulaa achi qotan san irratti humna qaba jechuudha abbaan lafaa. Kanaaf kana jechuudha. Kanaaf they had no political and economic power. Western Europe feudal societies was exploitative and during the feudals and the churches had authority over the ruling class and the ordinary pupils
Yeah, the Romans Catholic churches owned land. It was responsibility not only for religion but also for education and churches. Yeah, jechuudha. Kanaaf kana jechuun they had no political and economic power miti jechuudha. Aangoon inni qabu jechuudha. Kanaaf aangoon inni qabu aangoo gartee siyaasaa fi gartee aangoo gartee ikoonomiidhaati miti. Politically gartuu exercised the judicial and the military powers over the peasant irratti qaba jenne. Ammoo the mass of feudals societies has made up of the peasants crafts gartee peezantotaa fi warreen craftsman warreen jennuun warreen harkaan waa kalaqan warreen akka tumtuudhaa warreen meeshaa tokko kalaqan kan and trades warreen jennuun ichi keessatti ni jiran. They had political and economic power miti jechuudha isaanan kun jara kana baan eenyu isaan peezantiidhaa fi craftsmanidhaa fi traderoonni daldaltoonni maal politically and economically power miti cimoodhaa miti humnan qaban. Zeu eenyutu irra qaba jechuudha abbaa lafaa sanii jechuudha. Western European feudal societies hawaasni Europeadhaa was exploitativeidha. Yeroo sanitti maal jechuudha hawaasa gurmaa'aadhaa miti jechuudha. During the feudalidha yeroo kanatti yeroo feudal systemidha. The churches had authority qaba. Churchiin aangoo qaba. Over eenyu irratti the ruling class. Isaan kana warreen gartee ruling class kanarratti jechuudha. Warreen ordinary peoples hawaasa gartee ichi keessa jiran san irratti churchiinis authority qaba. The Roman Catholic Church owned land lafa mataasaa qaba. It was responsibility to not only for religion. Maalif inni gahee amantaa qofa hin qabu jechuudha ammas. But ta'ullee also for education fi culture keessattis akkuma lafa qabutti Roman Catholic Churchiin gumaacha guddaa qaba jechuudha. Kanaaf kanatti aansee Byzantine jira. Byzantine Empire kan jennu jechuudha. Maal jechuudha? Byzantine Empire was the Eastern Roman Empire jechuudha. Byzantine Empire yookaan karaa biraatiin East Roman Empire jechuudha. East Roman Empire jechuudha. Kanaaf East Roman Empires which is continued after the fall of the Western Roman Empire in gartee eega qofe qaroominni warra Roomaa kun gartee reefu maal jenne chorratti separation den adda bahuudha jen gargar bahinsa sanii. Kanaaf East Roman Empire tan jennuun West Roman taramma laallisani West Roman tan Jarman qabatan sani kun ammoo East Roman kun maal jennaan jechuudha gartee Byzantine Empire jennaan jechuudha. Eega gartee warri lixaa qofe warri Westidhaa qofe tan tajaajila godhaa turte jechuudha. Kanaaf the capital of the Byzantine Empire was Constantinople jennaan yookaan moderni Istanbul jennaan. Har'aan tana ammoo Istanbul jennaani yeroo sanitti Constantine jennaan jechuudha magaalaasi. The official ages of the empire is become the Greek gartee the official language in afaan gartee biitti sun itti fayyadamtu afaan Greek. The Orthodox churches was officials spread from the Roman Catholic Church jechuudha. Orthodox churchiin amantaan guddoon achi keessatti jirtu kaatolika osoo hin taane akka warra lixaatti amantaa ortodoksiiti jechuudha. Isa keessatti jechuudha Western yookaan Roman Empire yookaan Istanbul yookaan Byzantine Empire keessatti jechuudha. Kanaaf it becomes the national yookaan gartee it is becomes the national churches of Europeans and support to the empire kana kan deeggaraa turteedha jechuudha. Kanaaf the economics was of the empire was agriculture ida economy sida mali da chuda qonna irratti hundoyti trade irratti hundoyti daldala irratti hundoyti crafts waa kakkalaqoo irratti hundoyti chuda. Kanaaf Byzantine was architectures made up use of domes and the beautiful colored glass ille akkasin qabdu architecture ida waa kakkalaqoodhaan made up using of the domes and the beautiful color glassy akka isin qabdu gartee aartii keessattis gumaacha guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf the societies hawaasni siidha was divided addaan ba into the states, the empires and the higher clergy, the nobilities who owned land and the peasants who cultivated it. Kana jechuun the societies was divided hawaasni si addaan qoqqoodama into state addaan qoqqoodama. The empires the higher clergy abbootiin amantaa gurguddoodhaa jira. The nobility abbootii gartee sanyii mootii warreen sadarkaa olaanaa qabanii jira. Who owned lafa mataa isaanii isaan sunuu kan qabanidha. The peasants who cultivated it lafa sanuu eenyuun misoomsaa fi qonnaan bulaa misoomsaa fi jechuudha. Kanaaf the Byzantine Empire was at
at height of the territory and the power under the empires of the Justinians jalatti jechuudha. During the reign of the Justinian jechuudha. Yeroonii fi bulchiinsa Justiniyaadha. Yogguu mootichi Justiniyaa jennuun kun bulchutti bara 527 hanga bara 565tti Byzantine Empire tun the glorified period yookaan gartee yeroonii fi isiin bakka guddaarra gahuu dandeesse yeroo bulchiinsa mooticha Justinian jennuun kanaa jechuudha. Kanaaf kana fakkaata laal amma asirratti wanni jiru kun maal fakkaata? Empire siidhaa lafa inni territory laal qalama diimaan diimeessee jira daangaan inni irra babal'ataa ture kanaa jechuudha. Kanaaf the Seljuk Turkish was began to military occupied in Asia Minor in 1014 and the challenged the Byzantine Empire. Seljuk Turkish kan jennuun yookaan gartee warri Arabaa warra Turkoota kun it is began to military occupied waraana qabachuudhaan Asia Minor lafa gartee jiddu galeessa Asia Minorii tanarraa dhufuudhaan bara 1040tti dhiibbaa Byzantine Empire irratti gaggeessuu dhufan kana kunoo gartee externalii kan jennuun dhiibbaan alaa kan gartee Byzantine Empire irratti gaggeeffamuu ture isa kanaa jechuudha. This event was followed by the Crusades. Taateen kun Crusadiidhaaf that is began in the 1090 irratti gartee Crusades jechuun the military expeditions that is preserved and the occupied of the maal jennaan jechuudha. Holy Land qabachuudhaaf kan gaggeeffame waraanni gartee baay'ee guddaa ta'e biyyoota Awurooppaatii fi biyyoota Arabaa jidduutti kan gaggeeffame. Waraanni Crusades kan jennuun lafa Hoolilaandii qabachuudhaaf waraanni gartee ammaas akkasumatti eeguudhaaf Byzantine Empire akka hin kufne harka Arabootaatti eeguudhaaf gaggeeffame san Crusades bal'inaan fuula dura waliin ilaallaa jennaanii jechuudha. Kanaaf the Crusades jennaan. Kanaaf the Crusades wage waraana wars of the Christian European against of the Seljuk Turkish godhuudhaa fi akkasumatti liberty and the Christian Holy Land qabachuudhaaf gaggeessan sanii. There were lafa gartee Seljuk Turkey gartee akka isaan gartee Ottoman Byzantine Empire hin qabannee fi lafa qulqullitti Jerusalem tan jennuun san yookaan gartee lafa Iyesuus Kiristootti dhalate san harka Arabaatii fudhachuudhaaf gaggeeffame sun maal jennaani Crusades jennaani jechuudha. There were 7 Crusades taraa torba lolan 7 jira. The first of which was started jalqabaa yoo meegalte 1996 eegalte jechuudha Crusades. Kanaaf the Crusades field to the crush ni cabsite Muslims power in the Holy Lands but protect Western European from foreign invasions in the East. Kana jechuun maal jechuudha. Crusades Christian Holy Christians Holy Land qabachuudha. Kanaaf maal jenna there were 7 Crusades jira. First which is started the Crusades field to crush ni cabte Muslimootaan powers in Holy Lands but protections garuu ammoo maal godhe Muslimoonni firaa dhorkan jechuudha. Protections Western Europeans from foreign invasion irraa garuu ammoo Western European foreign invasion irraa akka eegamtu godhan garuu ammoo Holy Land illee yeroo dheeraaf qabatanii tursiisuu baatan jechuudha. The Byzantine Empire is suffered as disasters and defeated at the battles of the Mazankir irratti mo'amte jechuudha. Byzantine Empire inis Seljuk Turkiitiin Battle of Mazankir irratti 1070 takkatti mo'atamte jechuudha. Amma Turkiin moote jechuudha. Seljuk Turkiin moote. Turkii osoo hin taane Seljuk Turkiin. It lost most of Asia Minor Seljuk Turkish rulers and later to Ottoman Turkish gara Seljuk Turkiinis boodarra eenyuun jijjiiramte jechuudha. Ottoman Turkitti boodarra jijjiiramte jechuudha. Duraan Seljuk Turkiidha jechuudha. Kanaaf kanatti aansee kan jiru immoo the Middle Ages in Asia bara jiddu galeessaa Asia keessatti kan jiru jira jechuudha. Kana laalla. Kana jechuun akkuma Awurooppaa keessatti bara jiddu galeessaa jiru Asia keessattis bara jiddu galeessaa ni jira jechuudha. Kanaaf the rise and the expansions of Islamii jira bara jiddu galeessaa Asia keessatti ka'insa yookaan gartee ka'uudhaa fi rise ol ka'uudhaa fi babal'achuu amantaa Islaamaa laalla. Kanaaf the rise of the Islams in early 7th century amantiin Islaamaa jalqaba kan babal'achuu eegalte jaarraa torbaffaa keessa was great event in the history of the world gartee great eventiin gartee yookaan gartee seenaa addunyaa tanaa taateen ta'ee gartee amantaan Islaamaa jaarraa torbaffaa keessatti ka'uun
Kanaaf Islam began in Arab Peninsula with the life and the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mecca around the 10 yookaan 610 bara 610 jechuudha. Kanaaf Islaamiin amantaan Islaamaa begantu kan isiin jalqabde in the Arab Peninsula lafoota Arabaa lafa Peninsula jennuunitti. Kanaaf lafoota bishaaniin gartee walitti hidhamanii jiran. With the life and the teaching gartee within life jiraachuu fi akkasumatti gartee life and the teaching kan barsiise of the Prophet Muhammad jechuudha. Nabi Muhammad jechuudha. Kanaaf in Makkatti barsiisuu jalqabe bara 610 jechuudha. The term Islam jechi Islam jedhu kun submission jechuudha jechuudha. Hiikni isaa to will. Inni sunu submission to will of Allah yookaan God fedhii rabbiitiif bitamuu jechuudha. Kanaaf Allah yookaan God rabbiif bitamuu jechuudha. Islam's is worship eenyu waaqeffatan eenyu gabbaran Allah rabbi gabbaran. And those who worship Allah are called Muslims jennaanii jechuudha. Kanaaf kana jechuun and those who worship warreen waaqeffatan Allah warreen waaqeffatan sanii maal jennaani Muslima jennaanii jechuudha. Islam was vehemently opposed by the Quraishidan dhiibbaan irratti geessifamuu eegalan. Opposed ta'uu eegalan Arabs who began to persecuted adabsamuu eegalan. Prophet Muhammadinis jechuudha sallallahu alaihi wasallam eenyuun jechuudha Quraishidan jechuudha and his followers akkasumatti hordoftoonni isaatii fi inninis maal ta'uu eegalanii tiriitni ta'uu eegalan yookaan dhiibbaan irratti geessifamuu eegale eenyuun Quraishotaan jechuudha. As a result kanarraa kan ka'e bara 622tti Prophet Muhammadin his followed followeroota isaatii wajjin eessa deeme Makka deeme to Madina. Makka gara Madinaa dura deeme baqate. This is travels is called maal jennaan deeminsa kanaan inni deemuu kanaan maal jennaan hijiraa jennaan. And it is marked the beginning years of the Islamic calendariinis bara 622 irraa eegalee yeroonii fi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eessarraa deemu jechuudha. Makkarraa gara Madiinaatti deemu kana kan eegale kanaan maal jennaani the beginning the starting point of the calendars of Islams jennaani jechuudha. Asirraa eegalee jechuudha. Kanaaf hijiraa sanirraa traveling Muhammadin gartee deemuu sanii jechuudha. Kanaaf the Muslims Arabs is challenged taanii turan the Near East and the Middle East countries politically, religious and the social structure idhaan gartee Musliimonni Arabaa challenge taanii turan Near East and the Middle East continue politically idhaan religious idhaan gartee akkaataa siyaasaatiin akkaataa amantaatiin akkaataa hawaasummaatiin dhiibbaan irratti geessifame. Kanaaf followed the days of prophet eegalee akkuma Nabi Muhammadin du'een Muslims come under the Arabs caliphate harkatti aangoon kufuu eegalte of the Umayyad takkaffaa irratti Caliphates of Umayyads and Abbasid dynasty in the Middle Ages. Garte Caliphatota harkatti kufuu eegalte Muslims under the Arabs Caliphates of the Umayyads. Umayyadii fi akkasumatti Abbasid dynastynis followii taanii isa hordofanii eega gartee Ali Abubakar Uthmaanii fi gartee khaliifonni afran gartee eega bulchanii booda isaan lamaan kanaatiitu bulchee jechuudha. The days of the prophets was followed by the great Arabs conquest established Muslims Arab empires from northern Africans and Spains and the western of the Central Asian East jechuudha. Days in is doing isaa kun hordofee by the great Arabs conquest establishment Muslims Arab empires tu dhufe northern gartee Afrikaatti hanga bal'atu Spain fi akkasumatti West Central Asiaatti kan bal'atu empire guddaan Islaamaa jaaramuu eegale biyyoota hundarratti aangoo qabatanii jechuudha. The Seljuk Turkish kan jennuun fi akkasumatti and Ottoman Turkiin military occupied waraanaan kan qabatan jechuudha. In Peninsula Asian minors Arabs and contributed to Islamic expansions gartee akkasumatti occupations Palestine qabatanii Asian minorota qabatanii Arabiyaa qabatanii contribute to Islaamummaan akka gumaacha guddaa qabattuu fi akkasumatti expansion akka Islaamummaan babal'attu warreen godhaa turan keessa tokko jechuudha. Kanaaf they spread akka babal'attu jechuudha. Through the areas under the
their dominant and the other parts of the world gartee islaamummaan akka gartee biyyoota arabaatii fi biyyoota addunyaa biroo guutummaan guututti akka keessa facaatu kan godhaa turanii jechuudha. Kanaa jechuudha. Kanatti aansee the expansion of the Ottoman Empire yookaan gartee babal'ina yookaan gartee empire warra Ottomaaniyyaa kan ganjannu kana jechuudha. The empire of the Ottomaaniyyaa kun bar empire addunyaa Islaamaa keessaa guddaan tokko isa kana jechuudha. The empires of the Ottoman Turkish, the one of the great empires of the Islamic of the world yookaan the great empires of the world kan jennuun gartee empire guddicha Islaamaa addunyaa kan jennuun empire warra Ottomaatii jechuudha. Kanaaf biyyoota Arabaa fi biyyoota Awurooppaa kana guutuu isaanii hanga jaarraa 19ffaatti kan gartee koloneeffataa ture jechuudha. Gartee hanga isaatti jechuudha. Hanga gartee the liberation struggles of the Ottoman Turkish yaani gartee hangi biyyoonni gartee warra Awurooppaadhaa kaanitti jechuudha. Kanaaf the Seljuk Turkish began military occupation da waraana kan qabudha. In the Palestine, Asia fi Asia Arabiyaa biyyoota tan hunda waraanaan kan qabatedha. Bara 1940 jechuudha. Kanaaf Ottoman Turkish replaced the Seljuk Turkish jeef boggaase. Ottoman Turkiin eenyuun bakka bu'e? Ottoman Turkish replaced bakka bu'e. The Seljuk Turkish bakka bu'e. In the area by the end of the 13th century. Maal xumura jaarraa 19ffaa irratti Seljuk Turkish Ottoman Turkey maal bakka bu'e? The Ottoman Turkish is were named after the chief of Osman or Ottoman kan jennuun kanarraayi mooticha Ottoman yookaan sultaanticha gartee Osman jennuun jira. Osmaaniitiitu maqaa isaarraa Ottoman jaanii murteessanii jechuudha. Ottoman jaanii murteessanii jechuudha. Ottoman Turkish jaanii Osman Turkish jaanii murteessanii jechuudha. Ammallee maqaan isii maali? Osman Turkish jechuudha. Kanarraa bahee maqaan isii the Ottoman Empire was created in what is now Turkey. Arraan tan ammoo maal jennaan Turkey jennaanii jechuudha. Thus it was called Ottoman Turkish Empire jennaanii jechuudha. Kanaaf isii tan maal jennaanii Ottoman Turkish Empire. The sized Anatolia in the 1336 which became their capitality kan magaalaa sii taatee jechuudha. At the heydays the empire is captured akkasumatti empire kun ammas deebi'ee isa qabate Andronopolis kan jennuun bikka jennuun bara 1356 qabate endeze Salonika bikka jennuun bara 1387 qabate jechuudha. The defeated Nimo akkasumatti the Serbs in the bara 1389 biyya Serbs jennuun Nimooni akkasumatti endeze Bulgarians Bulgaria bara 1393 Nimooni. So by the 15th century jaarraa 15ffaa irratti the Balkan Peninsula included the Greek ni qabatan was the predominantly the conquered biyyoota walitti waluma faana haala wal fakkaataatiin all of the western civilizations of the Rome kan jennuun the all of the Balkan states kan jennu jechuudha. Biyyoota 12 Scandinavia, Bulgaria akkasumas Montenegro yookaan gartee biyyoota jennuun kanneen Greek kan jennuun jira akkasumatti Turkey, Italy kan jennuun jira. Biyyoota kana hunda gartee guutummaan guututti jala bulchite jechuudha. Ottoman Turkey jechuudha. All Balkan state until the 19th century jechuudha. Kanaaf beekuu qabdanii jechuudha waan akkanaatis. The Ottomans conquered the Constantinople. Ottomanis akkasumatti Constantinople ni weeraran. Bara meeqatti jechuudha 453 renamed it Istanbul and made it their capital godhaniiti magaalaa isiidha. Constantinople Byzantine Empire tan jennuun tana weeraraniiti magaalaa isii Istanbul jijjiiranii jechuudha. The Ottoman conquered Syria ni weeraran and the Egypt illee ni weeraran. Akkasumatti bara meeqatti Syria weeraran 1516 akkasumatti 1517 immoo eessa weeraran jechuudha. Egypt weeraran 1929 empires of forces successfully defeated the Vienna and the capitals of Austria ni weeraran from the Turkish attack Turkey irraa dhufuudhaan qabatanii biyyoota kana hunda empire the great Islamic empires of the world wanni jennuunif maali empire guddicha Islaamaa addunyaa tanaa kan jennuun empire Ottoman Turkey jechuudha barattoota kiyya. Kanaaf the Turkish expansions Turkiin expansion yookaan babal'ina gaggeeffachuu eegalte in Europe keessatti was indeed 1571 when the Europeans felt defeated the Turkish navy at the battles of the Lepanto and near Greece. The Turkish expansion in Europeans was indeed hanga meeqatti 1571
wanta jechuudha indid goote jechuudha 1570 tokkoon Europeans yeroon European fiiltan defeated ni moo'aman jechuudha defeated Turkish navy and the battle of the Levant and the near Greece bikka jannuun tanatti jechuudha kanaaf empire Roomaa kana fakkaate jechuudha akkanatti biyyoota asiin Afrikaan dhufa biyyoota Eeshiyaa kana guutummaan guututti waan gartee hanga Far East illee achi fagaatee deema asiin akkanatti biyyoota gartee Roomaa fi biyyoota gartee Western Balkan State kan jennuun guutummaan guututti qabatee kan turedha jechuudha. Kanaaf the Ottoman forced a group of high trained soldiers called the Janissary warreen jennu qaban waraanota gartee Janissary warreen jennu qaban gartee group of waraana cimtu tan taate jechuudha. The spread of Islam through the empire gartee achi keessa kan babal'isan isaan sunu. They also gained wealthy from the trades and the controlled trades routes from Europe and Asia kan jennu. Akkasumatti isaan wealthy kan ta'an tujjaarota kan ta'an from trades daldalaan jechuudha daldala irraa jechuudha control godhuudhaan and the trade route gartee karaa Awurooppaa gor qabsiisuu jechuudha the route that is connect in Far East to the Europeans gartee karaa gartee biyyoota China fi India deeman kana gartee kanneen voyage of exploration in bar kan eegama the result of occupations of the Ottoman Turkish trade route in landii qabachuu irraa ibar kana jechuudha kanaaf gartee karaa daldalaa guddaa qabattee jirti jechuudha. They banned European merchants from the going to the Far East. Karaa isaan gartee biyyoota baafagoo China fi India ittiin deeman kana guutummaan guututti toottee qabachuun Awurooppaan irraa daldala guurii fi achi keessaan deemu weelzii taate tujjaara akka taatu isii godhe jechuudha. Karaa daldalaa qabachuun guurii fi gibira guurratti taaksii jechuudha. The Ottoman Turkish societies was divided into 4 social groups qaban sultan grand visors kan jennuun qaban jechuudha akkasumatti bureaucracies kan janissaries kan jennuun solidaroota warreen jaanii jira akkasumatti occupations of groups warreen jennuun gartee isaanan kun hundinuu maali jechuudha social group jechuudha sultaanaa jira grand visors kan supporters of the grand under the sultanates the supporters of the king warreen ta'an jechuudha warreen mootummaa deeggaran bureaucracy jechuun kan caaseeffamu mootummaa keessatti warreen jiran jechuudha janissariin solidaroota occupation warreen hojii hojjetu jechuudha. The cultures of the Ottoman Empire was that of the Islamic world jechuudha. Amantaan gartee culturein yookaan gartee warra Ottoman Empire dha maal jechuudha. Islamic world dha jechuudha. Akkuma gartee aadaa Islaamaa qabanii jechuudha. Kanatti aansuun ammoo kan jiru jechuudha maal jechuudha the dynastic cycles in the Chinas kan jiru jechuudha gartee cycling yookaan gartee tokko bu'ee tokko kufuun gartee amma China keessatti dynastyidhaan gartee gosoota sanyii adda addaatiin buluun Chinaadha maal kan jiru kaaraakterii ajaa'ibaas keessatti qaba waan ta'eef isa kanas bal'inaan waliin ilaalaa ta'een kun isiniin jaaladha I love you nagaannaaf jiraadha maatii Chaayinaalii keenyatti warreen hin dabalamin Chaayinaalii keenyatti dabalamaa thank you naaf tura.